Abbaa Mlu'ataa waldaa waliin ciiftee Abbaa Mlu'ataan sun immoo gara biyya Arabaatti deemta jedheetti raaje. Abbaan manaa ishees waldaa masanaa raajummaatiin tajaajila ture. Abbaan manaa ishee dhiistee Raajii naa dhufe jettee deemte. Abbaan manaa immoo dubbii kana dhagee kan biraa fuudhe. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu nagaaf jaalalli Waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Baga nagaan gara YouTube chaanalii kanaatti nagaan dhuftanii YouTube chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoo kana haga xumuraatti akka dhaggeeffattan isin affeerreerraa. Ergaan viidiyoo kanaa yoo isinitti tole hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Abbaan Mlu'ataa waldaa waliin ciiftee Abbaan Mlu'ataa sun immoo gara biyya Arabaatti deemte jedhee itti raaje. Abbaan manaa ishees waldaa masana raajummaan tajaajila ture. Abbaan manaa ishee dhiistee Raajiin naa dhufee jettee deemte. Abbaan manaa immoo dubbii kana dhagee kan biraa fuudhe. Dubbii kana haga xumuraatti dhaggeeffadhu. Ani hojjetaan wangeelaa Raajii iddoo isaa yaada isaan naannoo Wallagga Lixaa bara 1980 keessa tajaajila jalqabe ani. Yommuu tajaajilli wangeelaa naannoo Wallagga Lixaatti godhamu Raajiin baay'een turre. Kan har'aa kanaan gargar ture. Wallagga Lixaa naannoo bunaa, warqee fi qabeenya uumamaa oomishuun namoota dureeyyii hedduu horatedha. Garuu baroota sana keessa abbootiin qabeenyaa sun yommuu gara waldaa dhufan namoota biroo wajjin muka yookaan dhagaa irra taa'anii Waaqayyoon tajaajilamuu malee kabajniif kunuunsi addaa isaaniif hin godhamu ture. Raajiin yeroo sanas waa'ee biyyaa fi dheekkamsa cubbuu irraa deebisuu malee qabeenya dhuunfaa namaatti lakkaa'uu hin turre. Garuu waggoota 15 darban keessa waldaalee keessatti maaltu raajamaa jira. Raajiin bara ammaa konkolaataa sitti arge Ameerikaa deemta, miliyeenara taata kan jedhu qofaa ta'eera. Ejja araadaa fi jireenya cubbuu keessa namoota jiranitti Waaqayyo si eebbiseera jedhanii zayitiitti naqu malee cubbuutti isaan hin eekamu. Sabii har'a maaliif sagalee Waaqayyo caalaa sagalee Raajii dhaga'uu filata? Furmaanni isaa maali? Tokko, dhugaa Raajii durii fi fakkeessaa bara ammaa. Macaafni qulqulluun Raajiin dhugaa inni durii maaliif akka dhufe yommuu ibsu cubbuu itti agarsiisa Waaqayyootti deebisuuf malee qabeenya lafaa itti herreguuf akka hin taane dubbata. Ermiyaas 23:22. Isaan odoo gorsa koo keessa dhaabbatanii jiraniyyuu silaa saba kootti sagalee koo dhageessisu. Jireenya isaanii isa hammaataa irraas hojii isaanii isa hamaan irraas isaan deebisuu turan. Raajiin irraa garuu cubbuu haguugee namoota mana namaatti ejjanis ta'e kan araadaan jireenyi isaanii badetti sin eebbisa jedhee soba raaja. Kun firdii Waaqayyoo fida. 2. Sabi maaliif sagalee Waaqayyoo caalaa Raajii hordofuu filata? Ergamaan Phaawulos jireenya waldaa kan bara dhumaa yommuu raaju namoonni dhugaa fi barsiisa jabaa dhiisanii waan gurra isaaniitti tolu qofaa hordofuuf akka fiigan dubbata. 2 Xiimotewos 4:3-4 barri namoonni barsiisa isa fayyisuu dadhaban ni dhufa. Isaan immoo akka hawwii foon isaaniitti waan gurri isaaniitti tolu dhaga'uudhaaf barsiisota walitti hin qabatu. Gurra isaanii dhaga'uu irraa hin deebisu. Gara sheekotaattis ni jallatu. Sabi keessanirra kan Raajii duukaa fiiguuf fayyina lubbuu caalaa hawwii foonii, konkolaataa, mana, baankii waan dhibaa itti godhuuf barsiisa jabaa, qalbii jijjiirrachuu, qulqullummaa waan sodaataniif. 3 waldaan akka durii jabduudha. Deebiin isaa mitiidha. Yeroo ammaa waldaan humna hafuura qulqulluun cubbuu mormuu dhaabde. Akka abbootiin qabeenyaa dargaggoon deebi'anii dhiibbaa gochaa jirti hoo? Dur namni hundi wal qixxaatee tajaajilama. Har'a garuu waldaan qabeenya lafaatiin namoota gargar qooddi. Yaaqoob 2:1-4 yaa obboloota koo isin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa ulfina qabeessa amantu. Amantii keessan keessatti immoo nama wal hin caalchisinaa. Nama uffata miidhagaa uffate sana ilaaltanii atoo as gubbaa iddoo gaarii irra taa'ee yoo jettan hiyyeessichi uffata manca'aa uffateen immoo ati achi dhaabbadhu yookaan asii gaditti miilla koo jala taa'ii yoo jettan isin gargar baastanii garaa keessanitti abboota firdii yaada hamaa hin taaneere. Furmaanni isaa maaliree? Yaa saba Waaqayyoo haalli kun akka itti fufu gochuu hin qabnu. Furmaanni waldaa fi amantootaaf ta'u kanneen armaan gadiiti. 1 gara bu'uura sagalee Waaqayyootti deebi'uu. Amantoonni raajii namaarraa dhufu madaaluuf dura macaafa qulqulluu gadi fageenyaan beekuu qabu. Sagaleen Waaqayyoo ragaa keenya isa jalqabaaf isa dhumaati. 2 hafuura gargar baasanii beekuu gonfachuun ergamaan Yohaannis
hafuura hundumaa hin amaninaa jedhee jira. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4:1. Namni dubbatu hundi hafuura kamiin akka dubbatu qorachuu barbaachisa. 3. Dheekkamsa cubbuuf qulqullummaa lallabu. Tajaajiltoonni akkuma barrii sana qabeenya dhuunfaa namatti lakkaa'uu dhiisanii namoota qalbii jijjiirrannaa fi cubbuu dhiisuutti waamuu qabu. Dubbii kana akkam barreessu kan akka kaasee obboleettiin keenya tokko irra deddeebitee bilbilti. Barreeffama ergiti ture. Galgala sagalee naaf qabdee akka tasaa argee dhagahee baay'een gadde. Ergasii bilbilaan kadhadheefiin ture. Seenaan isheen natti himtes akkasidha. Abbaan manaa koo Raajiidha. Waggaa 3 dura ani hojiif gara biyya Arabaa eegan dhufee booda mana ani biyyaatti ijaareef gurguree biyyaa bahee magaalaa Naqamtee keessa dhoksaatti dubartii kan biraa fuudhee faana akka jiru dhagahee jettee boossi. Anis keessa koo dhaggeeffadheen siif kadhadhaa jedheen ofii koo deebisee bilbilee fi Waaqayyos akkasumaan jedhe. Dubartiin kun yeroo biyya turte sanatti osoo abbaa manaan ishee jiruu geggeessaa yookaan abbaa mul'ataa waldaa sanaa kan ta'e nama Raajiidha jedhee waldaa sana hundeesse faana akka ejjetee fi Raajii sanatu immoo Waaqayyo biyya Arabaatti si erga jedhee akka sagalee Raajii kana fide achi deemtee natti himte. Abbaan manaa ishees oduu kana dhagahee mana jireenya isaanii gurguree magaalaa Naqamteetti waldaa guddaatti qacaramuuf jedhanii akka biyyaa bahee amma garuu magaalaa Naqamtees akka hin jiraanne Waaqayyo natti hime. Anis sagalee kana dhagaheen akka isheefis amantii ta'uuf hojiin abbaan manaa ishee jalqabaa barsiisaa mana barnootaa oolmaa daa'immanii akka turee fi abbaan ishee ogeessa fayyaa akka ta'e haati ishees akka boqotan itti himee isheenis boossee na amantee waan hundumaa egaa hubadhaa yaa saba Waaqayyo. Dubbiin maatii kanaaf sababni cubbuun kufuudha. Lammatammoo raajii sobaa dhageessee waan ta'eef maatii ishee dhiistee deemuudha. Amma kana gidduutti Waaqayyoon maal jedhanii komachuu danda'u? Cubbuun cubbuu caalu abbaa manaa kan biraa fuudhuu isaa moo mana isheen gurgurte gurgurachuu isaa moo isheenumti jalqaba ijjuu isheetu cubbuu kana fide? Abbaan manaa ishee utuu ishee seeraan hin hiikin lammaffaa fuudhuun isaa sirriidha hoo? Abbaan firdii Waaqayyoodha. Abbaan firdii Waaqayyoodha. Garuu amantoota keenya waan hundumaaf jalqaba ilaaluun gaariidhaan jedha. Ergaa kana namootaaf sheer naaf godhaa. Dhaloonni waan tokko irraa barachuu danda'ati jedhee namni tokko ergaa isaa dabarfatee jira. Sagaleen Waaqayyoo waa'ee Raajii maal jedha? Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14:1 irratti akkas jedha. Egaa jaalala bira gahuudhaaf dhimmaa kennaa garaagaraa warra hafuurri qulqulluun kennu akka argattaniif caalaatti immoo waan Waaqayyo isinitti mul'isu akka himtaniif dhamaa. Hojii ergamootaa boqonnaa 2:17 irrattis guyyaa gara dhumaatti akkana hin ta'a jedha. Waaqayyo foon qabeessa hundumaaf hafuura koonan kennaa. Ilmaan keessaniif intaloonni keessan raajiin dubbatu, dargaggoonni keessan mul'atan argu, maanguddoonni keessanis abjuun abju'atu. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14:3 namni waan Waaqayyo isatti mul'ise himu immoo cimsuudhaaf, gorsuudhaaf, jajjabeessuudhaaf namootatti dubbata. Akkasumas sagaleen Waaqayyo akkas jedha. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4:1 michoota koo warra hafuuraan hin dubbanna jedhan hunda hin amaninaa. Waaqayyo biraa yoo ta'an hafuurota isaan ittiin dubbatan qoraatii ilaalaa malee raajonni sobduun baay'een gara biyya lafaatti ba'aniiru. Keessa deebii boqonnaa 18:21-22 isin immoo garaa keessanitti dubbii isa Waaqayyo hin dubbatin sana attamitti beekuu dandeenya yoo jettan raajiin tokko maqaa Waaqayyootiin erga dubbatee booddee dubbichi yoo raawwatamu yookiis dhugaa ta'uu baate dubbichi isa Waaqayyo hin dubbatinidha. Raajichi kana ta'innaadhaan waan dubbateef isa hin sodaatinaa.